waaqayyootiin kan jaalattan waaqayyo isinii kan jaalatu hundumti keessan lafaa fi bakka jirtanitti akkam jirtu, akkam yoo nageessanii akkamiin turtanii guyyaa har'aatiin kan nu ga'e waaqni keenya galannii fi ulfinni teessoo isaa Aariyaam irratti isaaf haa ta'u. Maqaan haadha keenya qulqulleettii dubroo Maariyaam, maqaan ishii, ergamoonni waaqayyoo maqaan isaanii akkuma aaboo fi aangoo isaaniitti maqaan isaanii kan galatooman kan ulfaatan nuuf haa ta'an. Waqtiin yeroo ammaa keessa jirru kun waqtii Faasikaa du'aa ka'uu jedhameetu beekama. Keessumaati erga xooma hiiknee guyyoota muraasa, torbeewwan muraasa lakkoofsisnee jirra. Keessumaati sooma hiikaa gaafa jedhamu maaltu hiikama, maaltu immoo dhiisamaa isa jedhus immoo beekuun barbaachisaadha. Waqtii soomii keessatti kanneen akka bu'aa beelladaa, killee, aannanii, foonii walii galasaa, bu'aawwan beelladaa hundumarraa ciree nyaachuu, laaqana nyaachuu hundumarraa bilisa of taasisanii soomiidhaan, sagadaatiin, kadhannaatiin ni turama jechaadha. Nyaatas turree, soomaanis turreetu nyaata foonii waqtii nuu eeyyamametti amma dandeettii keenyaa soomnee sagannee kadhanneetu nyaata nyaanna. Maarree erga soomni hiikkate immoo maaltu eeyyamama, maaltu immoo dhorkama kan jedhu immoo namoonni baay'een keenya waan beeknu natti hin fakkaatu. Maaliif hoo jettan hamiin, sagaagalli, machiin, ejji, waan hamaan yeroo kana ni baay'ata. Yeroo tokko namoonni waan hamaa raawwachuurraa, waan badii raawwachuurraa yeroon kun soomiidha, amma homaallee gochuu hin danda'u, sagaagalallee warreen sagaagalan lakki amma soomiidha, yeroo soomii kana hin sagaagaluu kan jedhanii jiraachuu ni malu jecha. Maatiiwwan Waaqayyoo soomiin hiikame gaafa jedhamu foon cubbuu, yakka, hamii raawwatu hiikamee gadhiifama jechuu miti. Yeroonsaa yeroo soomiin hin jirre gaafa jedhamu kadhannaa dhiisu jechuu miti. Saganni, soomiin guyyoota 50 amma guyyaa Pharaaqliixoositti yoo jiraachuu baate iyyuu jireenyi kiristaanummaa yeroo hundumaa soomadha. Seera qaba, heera qaba, daangaas qaba jireenyi kiristaanummaa. Maarreegaa soomiin waan hiikameef gara sagaagalaa deemuunis eeyyamameera jechuu miti. Gara ejjaa deemuun eeyyamameera jechuu miti. Gara hannaa deemuun eeyyamameera jechuu miti. Sobuun eeyyamameera jechuu miti. Hamiin eeyyamameera jechuu miti. Namoonni akkatti fudhannu yoo jiraanne wanti waqtii soomiin hin jirre waqtii soomiirra adda isa godhu nyaata bu'aalee beelladaa irraa bilisa dhorkamnee kan turre san nuuf eeyyamame. Inni nuuf eeyyamame nyaata dhugaatiidha. Nyaanni dhugaatii kunis immoo daangaa qabaachuu qaba gartanii. Daangaa hin qabu taanaan nyaachi keenya, uffannaan keenya
Kiristoos nuuf du'ee waa'ee du'aa ka'umsa Kiristoosiin faarsuun faayidaa hin qabu. Kaleessa soomuun keenya, sagaduun keenya, kadhachuun keenya har'a foon keenyaaf haala mijeessuudha yoo ta'e soomiin keenya kaleessaa sun faayidaa hin qabu jecha. Jireenyi kiristaanummaa yeroo hundumaa soomiidha gaafa jennu namni nyaataa fi dhugaatii nyaatu lapheedhaan adeemsaan immoo soomuu qaba laalaa. Yaadaan soomuu qaba. Qalbiin soomuu qaba. Lukaan soomuu qabna gartanii yeroo kana. Akkuma yeroo soomii nama hamachuun akka hin danda'amu. Akkuma yeroo soomii sagaagaluun akka hin danda'amu. Akkuma yeroo soomii nama hamachuu hin danda'amu. Akkuma yeroo soomii hatuun hin danda'amne yeroo soomiin hiikamus sagaagaluunis hatuunis hamiinis kun dhorkaadha. Yeroo tokko tokko abbooliin keenya yeroo isaan dubbatanii ni dhageenya qooyi soomiin kun hiikamuuti siifan ta'aa abbooliin jedhan jiru. Soomiidhuma kana fixa malee siifan taa'isaa. Soomii immoo kaayyeessanii qooyi soomiin hiikamuuti namoonni jedhan jiru sagaagaluudhaaf, cubbuudhaaf, nama hamachuudhaaf, lubbuu baasuudhaaf. Namoonni tokko tokko walitti qabamanii qabeenya namaa saamuuf dhaqanii qooyi amma soomiin kun hiikkatuuti gaafa soomiin kun hiikkate wal agarra. Namoonni nama loluudhaaf soomii hiikaa eeggatan jiru. Namoonni sagaagaluudhaaf soomii hiikaa eeggatan jiru. Namoonni namarratti duuluudhaaf sooma hiikaa eeggatan jiru. Maarreegaa akka nyaannuu fi akka dhugnu turuuf eeyyamame malee foon keenya dhibbaan dhibbatti hiiknee gadhiisnee nyaatiif dhugaatiin akka nuuf eeyyamame nyaatiif dhugaatii akka nuuf eeyyamame sagaagalli samiinis ejjis nuuf eeyyamama jechuu miti. Kana seeraatiin jala murree beekuun barbaachisaa. Keessumaa yeroo kana immoo dhugaatii baay'isuudhaan, nyaacha baay'isuudhaan, machaa'uudhaan, gara yaada fooniitti kaka'uudhaan, cubbuu yaaduudhaan, ijaan hawwuudhaan, lapheen yaaduudhaan waan garaa garaa keessa galuun barbaachisaa akka hin taanee fi nyaata keenyatti daangaa, dhugaatii keenyatti daangaa godhachuu akka qabnuu fi keessumaa immoo qorumsa foonii yeroo kana baay'atu ilaalaa. Yoo nyaanne hin quufnaa, yoo quufne hin machoofnaa, yoo machoofne cubbuu yaannaa, yoo cubbuu yaanne cubbuu hojjennaa. Cubbuun immoo rimaa taateetu yaanni cubbuu rimaa taati, rimaan sun immoo guddatteetu du'a fiddi. Duun immoo jireenya bara baraan dhorkitii jechaadha. Kan akka hin taaneedhaaf kan nuuf eeyyamame raawwachuu, kan nuuf hin eeyyamamne immoo dhiisuun barbaachisaadha. Keessumaa nyaataan qabamne, dhugaatiin qabamne, cubbuu daangaa darbitne akka hin raawwanneef seeraan kadhachuun barbaachisaadha. Yeroo kana gara mana amantaa akka hin deemneef kan nu qoru waa baay'ee, foon keenya nu qoraa, biyyi lafaa nu qoraa, yaadonni garaa garaa nu hawwatu, isaatiin qabamne kadhannaa dagannee akka cubbuu keessa hin galleef. Soomii fi saganni kana dagatamee badii raawwachuun, cubbuu raawwachuun nurratti rakkoo akka nuuf hin finne yaaduun barbaachisaadha jechaadha. Kanaaf egaa kan duraarra kadhachuudha. Soomiin turuu yoo baannu iyyuu, sagaduu yoo baannu iyyuu, kadhachuu yoo baannu iyyuu sagada waaqummaa jilbeenfannee sagadnee, sagada waaqummaa jilbeenfannee kadhannee
kadhannaa taasisnee waqtii kana gara qorumsaatti akka hin galle jabaannee cimni dhaabachuun barbaachisaadha. Soominii kameera gaafa jedhamanii foon isaanis wajjumaan hiikamee gadhiifama kan itti fakkaatu waan jiruufidha. Cubbuunis maa cubbuu akka hin qabne kan yaadan jiru baay'ooliin isaanii. Yeroo soomin hin jira cubbuu yoo raawwanne yoo sagaagalle yoo hanne yoo hamanne rakkoo hin qabu. Yeroo soominii qabamu immoo walumaatiin himannee soomna akkana miti. Waan cubbuun jiruuf yeroo hundumaa waan gaabbiin jiruuf yeroo hundumaa cubbuu raawwachuu hin qabu. Inni guddaan kanadha. Waaqayyo arjaa waan ta'eedhaaf yeroo hundumaa badii kee deebi'uun nurra hin jiraatu. Waaqayyoon arjaa haa ta'u iyyuu malee arjummaa waaqayyoo jira jennee cubbuu keetti kufnee jiraachuun nurra hin jiru. Bor nuu dhiifama nu godha jennee. Kana beeknee deddeebi'uun barbaachisaadha. Gaa waqtiin kun amma dhaqee guyyaa 40ffaa guyyaa 50ffaatti seera mataa isaanii qaba. Yaada garaagaraatiin gaaffii garaagaraatiin barnoota keenya itti fufna kan nu barsiise kan nu gorseef waan abboolii keenyaaf galanni haa ta'u nu haa ta'u nagaan.